Jilli ministeer Deetaa Carraa Hojii uumuu fi Ogummaa federaalaa Addee Nabiyaat Mohammadiin durfamu hojiilee inisheetivii Carraa Hojii uumuu Magaalaa Adaamaa keessatti hojjetaman daawwate. Daawwannicha irratti hooggantoonni federaalaa fi naannolee akkasumas qaamoleen hooggansa Magaalaa Adaamaa sadarkaa adda addaa irra jiran bakka argamanitti hojiilee inisheetivii misooma magaalichaa keessatti hojjetamaa jiran kilaastera paappayaa, industirii godoo, inisheetivii horsiisa lukkuu fi kanneen biroo daawwataniiru. Ministeer Deetaan Carraa Hojii uumuu fi Ogummaa federaalaa Addee Nabiyaat Mohammad hojiilee qabatamaan hojjetaman daawwachuu keenyaan gammanneerra jedhan. Mootummaan carraa guddaa isinii uumetti fayyadamuun jijjiirama caaluuf hojjechuu qabdu jechuunis ergaa dabarsan. ሁሉ ስብጥር በዚህ አይነት መልኩ ስንመጣ በተለያየ አይነት የሙያ ባለቤቶች ሆነን እናንተ ጋር ያሉ karaa qindoomina qabuu fi ogummaa garaagaraan rakkoolee isin bira jiru haala kamiin isin deeggaruu akka dandeenyu ilaaluuf dhufne. Wanti argine baay'ee kan nama gammachiisudha. Mootummaan baadiyyaaf magaalaatti hojii dhabdootaaf xiyyeeffannoo kennee hojii uumaa jira. Kanaafuu carraa argattan kanatti fayyadamuu qabdu. Hoogganaan itti aanaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddin Qaadii hojiileen hojjetamaa jiran kan nama jajjabeessan ta'uu himanii dhiyeessii gabaa irratti xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu dubbatan. Walitti hidhamiinsa gabaha isini taasisanitti injiruun kanarratti to the maximum itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kanan ta'in asitti bishaan paampiin isini dhufuun isinillee asitti gurmaa'uun bu'aa barbaachisoo ta'e hin eegamu. Kabajamoon muummichi ministeeraa xiyyeeffannaa addaa oomisha paappayaatiif akka goonu biyya keessatti osoo hin ta'in gara biyya alaalee ekspoort ta'uudhaaf deema waan ta'eef isinitti tolee nuti har'a baay'ee nutti toleera. Isin immoo maasaa keessa waan ta'eef kana caalaayyuu gaaddisuma kana keessa oltanii akka hojjettani sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa Magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu akka jedhanitti carraa hojii ogummaan durfamu hojiirra oolchuun akka Magaalaa Adaamaatti deeggarsa abbootiin qabeenyaa taasisaniin qarshii miliyoona 10 ol baasuun sheediiwwan 23 irratti namoota 39,210 carraan hojii kan uumameef ta'uu himan. Har'a kan daawwatan tokkoffaa naannoo Wanjiitti paappaayii daawwatanii jiru. Waldaa gara 19 achirra jira. Waldaaleen AIG walitti hidhee hojii keessa jira. Waldaa sanarratti oomishni paappaayii immoo yeroo ammaa kana gahee jira. Isa daawwatanii baay'ee gammadanii jiru. Garmantii dhaqanii warshaawwan kaastii fi sochii garmantii achitti jiru daawwatanii jiru. Hojiin carraa hojii uumuu keessatti bara dabree fi bara kana hojjenne keessa sadarkaa hojii kanaatti hojiin gammachuu sammuu namaa kennu jiru. Sababni isaa namoota biyyaaf jecha of kennanii lubbuu fi kennanii qaama miidhamanii sammuu miidhamanii maatiin irraa wareegame walitti qabnee gurmeessine. Abbootiin qabeenyaa magaalaa kennas baay'ee galatu isaanii mala gara qarshii miliyoona 10 itti lakkaa'amu walitti qabanitti sheedii 23 kana keessatti cuucii galchanii fi haga guyyaa har'aatti nyaata isaanii danda'anii yeroo ammaa killee mataa isaaniitiin of danda'anii jarri kun baay'ee gammachuu amma agartu kana keessa jiru. Nus hojii kana baay'ee itti gammannee jirra. Dargaggoonni waldaan gurmaa'uun hojjechaa jiranis hojicha irraa fayyadamoo ta'uu himanii namoota biroofis carraa hojii kan uuman ta'us simaniiru. Ingiriinis lukkoota kana kunuunsinee amma sadarkaa oomisha jabaa irra geenyeerra. Amma lukkoota as keessatti agartu kun lukkoota 1,000 guyyaadhaan haga killee 800 buusan guyyaatti jechuudha. Kana gabaatti dhiyeessineen gurgurraa bu'aa gaarii irraa arganna. Bakka baay'ee carraa hojii nama lama uumneerra as keessatti nama lama hojjechaa jira. Qulqullina meeshaa dhiquu, nyaata isaanii kennuu fi kunuunsa manaa qulqullina manaa kan eegaa jiran. Kanaafuu nama lama carraa uumneerra. Nummoo mootummaan carraa hojii nu uume nus carraa uumne. Kana alatti immoo gabaa sirriitti tasgabbeessaa jirra. Baay'ee hojjetaa jirra. Uumaan jiru shaggaadha hojii. Akkuma sanis of deemnu itti ilaalla. Ammaaf garuu shaggaadha jechuudha.